Halloo! Nu dhageessu! Indhagaa. Isa na dhageettanii? Jirtu! Injirtanii? Gaaffiin hawaa kana keessa qofaa keenya jirra moo uumamooti lubbuu qaban kaan jiru jedhu gaafatamuu itti fufee jira. Waan saayinsii asoosamaarra haasa'aa jiru fakkaata. Garuu hawaan kun isa yaadnuun caala baay'ee bal'aadha. Saayintistoonni hawaa kana keessa qofaa keenya jirraa jedhanii yaaduun waan qabatamaa miti jedhu. Kana jechuun hawaa kana keessa uumamooti lubbuu qaban biroo jiru jechuudha. Uumamootni qaroo akka ta'an yaadaman kunneen immoo eeliyaanotadha. Hayyuun fiiziksii Erniikoo Fermii bara 1950tti hawaa kana keessa ilmaan namaa qofaa keenya yoo hin taane uumamooti kaan eessa jiru jechuun gaafatee ture. Hawaan kun dambaliiwwan elektirikii fi maagneetii urjiiwwan pilaanetotaa fi gaalaksiiwwan gadhiisaniin kan guutamtedha. Dambaliin isaan gadhiisan kun toora olii fi gadi hin qabne irra adeema. Maayik Gaaraat hayyuu astiroofiiziksii fi miseensa A Search for Extraterrestrial Intelligence garee saayintistoota dachee kanaan alatti uumamni qarooma qabu jira jechuun qorannoo taasisaniiti. Dambaliin raadiyoo yookaan elektiroomagneetii namtolchee waan of keessatti odeeffannoo baatanii deemaniif yaa'i isaanii qara qaba. Nuti hawaa kana keessa qaroomni uumamaa namarraa adda ta'e yoo jiraate barbaadaa jirra. Dambalii elektiroomagneetii fa'i nutti ergaa jiru yoo ta'eef isaan dhaggeeffanna. Eeliyaanoti faayidaadhuma keenyaaf hojii koo jedhanii mallattoodhaan ergaa nutti dabarsaa jiru. Dhaabbanni Daaglaas fa'aa barbaacha uumamoota jiru jedhanii amanan kanaa dhaggeeffachuun qofti gahaa miti jedhu. Nuti dursinee isaan argachuun hojii isa guddaa dalaguu qabna. Qaamni tokko tarkaanfii isa jalqabaa fudhachuun irra jiraata. Hariiroo kam keessattiyyuu tarkaanfii isa jalqabaa fudhachuun balaa ni qabaata. Sin barbaaduu jedhamuu dabalatee waan hamaa biraa fidee dhufuu mala. Asoosamooti saayinsii eeliyaanoti lafa kanarraa nu haxaa'uuf qofa yeroo gabaabaaf dachee mil'atuu yaada jedhu bu'uura godhachuun barreeffaman baratamoodha. Haa ta'u malee yoo of eeggachuudhaa baanne yaadni kun asoosama saayinsii ta'uurraa gara saayinsii qabatamaatti jijjiiramee dhugoomuu malaa tiyooriin jedhu jira. Qorataan hawaa Stephen Hawking akka jedhe ergaa mallattoo dambalii elektiroomagneetii isaanitti erguun warra pilaanetii kanarraa jiraannuuf waan gaarii ta'uu dhiisuu mala. Akkuma yeroo Kiristoofer Kolombos yeroo jalqabaaf Ameerikaa abuure sababoota ganamaa achi turan sanafaa akkuma waan gaarii hin turre sanaa jechuudha. Garuu dhaabbanni meetii jedhamu ammoo odeeffannoo akkasii kana dunuunfataadhaa jedheetu amana. Nuti hawaa kana keessatti dhokachuuf nutti barfatee jira. Hawaa kana keessatti ni beekamna. Daaglaasii fi waayilootisaa tamsaasa TV fi raadiyoodhaan akkasumas dambalii elektirikii bilbila keenyaan dabalate dacheen kun ergaa elektirikii fi maagneetikii gara hawaatti waggootaaf gadhiisaa turtee jedhu. Gama biraan dhaabbanni seetii jedhamu ammoo ergaa dambaliiwwan elektiroomagneetikii dacheerraa gara hawaatti gadhiisaa turre barbaaduudhaan waan lubbuu qabuu fi qarooma qabu yoo jiraateef mallattoo argachuun mirkaneessuu barbaadu. Eeliyaanoti waan nuti lafa kanarra teenyee gochaa oollu dhagahaa jiru moo hin jiranii waan jedhu baruu barbaadu. Tiyooriin The Zoo Hypothesis jedhamu tokko eeliyaanoti ilmaan namaa akka jiran beekuu jedha. Haa ta'u malee nu waliin hariiroo uumamannaa fagoorraa nu qotaa jiru akka nuti dahoo kunuunsa bineensotaa keessa jirrutti fagoodhaa nu ilaaluu jedha. Daaglaas akka jedhutti ergaa dambalii elektirikii keessa yaa'u yeroo yerootti gara isaaniitti erguun isaan faana hariiroo uumuuf fedhii fi hubannoo akka qabnu isaanitti agarsiisaa jirraa jedha. Haa ta'u malee dhaabbata uumamoota kana barbaadu seetii jedhamuuf tiyooriin kun rakkoo qaba. Isaan waliin hariiroo uumuuf yaaluun waan badaa miti. Garuu of eeggachuu qabnaa jedha. Ergaan dambalii elektirikii kun gara eeliyaanotaa deemaa jira waan jedhu yeroon dhaga'u dambaliin TV fi raadiyoo keessaa yaa'u kun guutummaa pilaanetii dachii kanaa bakka hin bu'u. Akka Maayik jedhutti pilaanetiin keenya kun ergaa dambalii kunneen keessa yaa'uun hawaa keessa deemuu otoo itti hin yaadin akka feete gadhiisuun haqa hin qabu jedhee yaada. Ilmaan namaa fi eeliyaanoti yoo waliin dubbii jalqaban akkamiin akka nu hubatan gochuu dandeenya. Kuni danqaa garaagarummaa afaanii qofa osoo hin taane danqaa bu'uurumaa gargar ta'uuti. Hawaa kana keessa akka malee walirraa fagaannee waan jirruuf garaagarummaa yeroo guddaa ta'etu jira. Uumama tokkotti ergaa tokko erguudhaaf waggaa aduu 1,000 gaafata. Kana jechuun waggaa 1,000 booda isaan qaqqabaa jechuudha. Isaanis unuuf deebisuudhaaf waggaa 1,000 isaan fudhata. Ergaan jalqabaa eeliyaanota hawwachuudhaaf gara hawaa ergine bara 1974 ture.
kunis waggaa 50 duraa jechuudha. Ergaan kunis Areesiiboo jedhamuun beekama. Eeliyaanota kanarraa garuu hamma yoona deebiin arganne. Egaa kuni gara gaaffii hayyuu fiiziksii odeessa keenya jalqabaa irratti maqaa dhoofne Erinikooti nu deebisa. Eeliyaanoti kun jiru taanaan eessa jiru? Dhaabbanni meetii jedhamu pilaanetoota zoonii Gooldiilook jedhamuu fi badaa ho'aas qorraas hin taane kan waan lubbuun qabu keessa jiraataa jedhee xiinxalutti ergaa dambalii elektiroomekaanikaalaa dhaamuusaa itti fufeera. Gama biraan dhaabbanni Maayik Feeseetii jedhamu ammoo gurra qeensee samii keessaa dhaggeeffata. Teknooloojii ammayyaa fayyadamuun addunyaa biraa kanarraa ergaan yoo dhufe simachuuf qophaa'aadha. Mallattoo erga argannee hawaa kana keessa qofaa keenya akka hin taane mirkaneessina ta'a. Maayik fa'a qarooma ilmaan namarraa adda ta'e hawaa kana keessatti yoo arganne namoonni kaan gammaduu qabu jedhu. Isinoo namaaf bineensaan ala qaamni qarooma qabu hawaa kana keessa jira jettanii yaaddu?